Mal. Obboleessu yennaan akka nama qoosuu taate jeeti. Akkam yoo manni qoosi. Maali wanta biraatiin aartiin itti baatamu? Sitti na argisa akka kana ta'uun bareedaadha jeeti. Sireesitti ta'e jedhanii si gorsanii gaaf immoo sirees. Maal namaan na gorsa? Namni maal na gorsan? Ai waan korratti baay'ee gorsa nama taga. Maal godhu raachuu itti jedhanii yeroo baay'ee namni natti beera baay'ee. Maal godhu mucaa kanatti sireesitti ta'e siin jedhani. Akkasii dubbinu wal beekna baay'ee. Gilsi walitti himi. Ina waataata namni hin beeku. Namuma moo'ee deeggarta miti kawaasii immoo. Namuma moo'ee deeggarta miti. Akka moo'ee jira bar. Ekkoo namuma moo'ee deeggarta kaatis. Maal jechuun nama moo'ee waliin deeggaru duraanuma deeggaru ture. Miti akkanatti fakkaatu totoo Manchester moo'ee kan Manchester uffattee dhufta qashtii qabu. Lakkiin uffadhuun kan Manchester. Arsenal bar nama keenya bar. Arsenal nama keenya. Nama ta'e Arsenal. Jechuun Oromoodha. Abbaansaa? Oromoodha. Abbaan kilabichaa moo? Abbaan qabeenyaa kilabichaa? Oromoodha. Akkanani dhagayetti garuu Amaara. Deemati. Siyaasa akkanama. Maqaan isayyoo Malkaamuu Tabajjeedha jedhan. Ani uffata Malkaamuu Tabajjeen uffannee bara. Akkoo abbaan qabeenyaa isaa Malkaamuu Tabajjeedha. Biree kuula maaloo anis tamaari atis tamaari matsaafa naabiti maali. Biree kuula maaloo anis hiyyeessa atis hiyyeessa. Essuma abbaa koonsi geessa. Biree kuula maaloo anis firiisi atis firiisi mamaraattuu narra ciisi. Burjii Kalifaan kan eenyuti? Kan Oromooti. Kan eenyutu dhugaa jirtu dhugaa kana dhugaa Oromoo kan eenyuuf Oromoof deebise? Si. Ana amma kanaaf ani galata barbaadeera galata gaafadheera amma kanaaf. Kun ani Oromoof akkas godheera akkasina godheera amma kanaaf. Namni Oromoof godhe saba santu irraa dubbatu qamalee fi dubbachuun qabu. Oromoof akkana godhe jechuun saqaanyedha. Kan Oromoof lubbuu isaa baase meeqaatu jira. Nama Oromoof kanan godhe jiru na aarsa addunyaa kanarratti. Sababni isaa suuta jee. Sababni waan garaa kun haati bakka kana. Namni Oromoodhaaf lubbuu isaa mana tokko keessaa nama 8 dhabame. Oromoof akkana godhe Oromoo maaliin aan godhe Oromoo miidhanii. Hin jedhamu. Guys, Flowery tokko naa kenna. Ani raachuu keessan qabsaa keessan Dubai Burjii Kalifaa Oromoof deebisee sana. Flowery tokko naa kenna. Sila amma isuma san sii kan nu qabanii hubarsila maal hawaasa akkasii kanan. Burjii Kalifaan jiramoo giiftii irratti giiftii keessatti? Ni jiraati takkaasiin kan inni isaa miskiina badhaati goddaamtee jirta barkara kana. Foonaa Burjii Kalifaan giiftii keessatti jira taanaan naa kenna. Amma naa kenna. Ani dhugaa. Hin jiru ni jira hundi. Burjii Kalifaan hin jiru giiftii keessa maa keessaas isin beeketteetu. Ati amma agartee way beektaatu kana garree keessa deemtaan keessa deemeetiin akkamti? Maal keessatti keessa deemu? Giiftii keessa ree. Guys, Burjii Kalifaan jira? Jira taanaan natti gadhiisaa bas gabe. Qaaneessaa mucattii kan. Ni jira obboleessa keenya maal taate? Namni haqimii qabu hin jiru namni Burjii Kalifaa wuddiidha Burjii Kalifaan. Yoo jiraate mana kiyyatti garsiisaani. Aratak. Guys, Burjii Kalifaan jira taanaan foonaa namni haqimii qabu hin jiru. Ati guyyaa Arabtichaa sanii nagarree? Maali qashtii Arabticha gurraacha sana jaarsa sana irra deddeebite bataami. Burjii Kalifaan jira jedhan gadaa bu'anii barbaadanii dhaban hin jiru jedhan gadi bu'u. Jira. Sarchi gochuun hin danda'amaa Burjii Kalifaa jedhanii. No ni jira. Namni addan beeniin saakate. Faris Abdi Boss. Deem kan ne
Si kan nu deemtu kun. Burji Khalifa. Foon isuma fooqii sadhamu isuma qabsaa'eef sanamu isuma jireenya kantu ni jira dhugaa dubbachuu asii agartee hin beektu isuma dhugaa. Onaan argeen beeku natti agarsiisaa kamaalu isuma nani jireenya koo guutuu qabsaa'eef. Ati goddaamtee jirtaa wallaahi. Tara godina maalu alani natti agarsiisa Burji Khalifa laaluun fedha foonaa ko. Fooqii umas. Jireenya kootti fixeen Burji Khalifa kan. Natti Hinjur namni si garsiisa hinjurris miskiina ko. Situ natti agarsiisa ture. Miskiina wallaahi. Hayyii maala dabbiin. Miskineette. Deemi gangaladhu. Tokkoffaa lamaffaa. Anaan ምናምን እንጂ tokko kanaan dura. Noo rakkoo miti lamaffaa. Lammaffaa immoo jechuun እንትና ፎሎን አጎሲስት Faris Abdi follow akkana godhan gootu hunduma isaanii gara kootti ergite. Harka fuunii kabajamtootaa fi jaalatamtoota ijoollee Oromoo hordoftoota kiyya jaalatamoo kan waan hunda na dhageessan dhugaa dubbachuudhaaf namoota hedduu follow godhaa jirtan ilaaraa namoota hedduu guddistanii jirtan namoota hedduu ijoollee mana kana dhufan hundaa follow takka saalfadheen beeku waan akka je'ee arallee akkasuma dhaqaatii Faris follow godhaanii innis ደግሞ follow haa deebisuuf maaliif ijoollee tiyya gisee follow godhan follow deebisuun dirqama waan ta'eef akkanatti dubbisna malee follow godhaa deemaatiin jawlan akkanatti dubbisan kanarraa baradhu gana ashamaa ittiin akkam jirtu yaa saba koo deemaa follow godhaa fi isin jaaladha isin kabaja mati amma dhaqee amma kuma meeqa guutaaf takkan dubbadde bakka akkanadha yaa warri kan gos guys Faris follow na godha top giftari gos tokkoffaarra jaabu Arsenal Obire kula malo anis firizi yatis firizi guys flower tokko malanjit maal deeggarta maal deeggarta ani jireenya koo diggara qashtii ko guys flower tokko na kenna eetiin jirta ani jireenya si fuuti garagalchee jira of deeggaruu wayu faranjii kuufee walaariu sana deeggaruu manna guys flower tokko na kenna miskiina wallahi dubartoonni immoo barana immoo kwaasii deeggaruu faashinii godhatanii jirtu akkuma haaraatti guys flower tokko na kenna. Come on guys, kiu giri. Amma tapha guutuu teessee laalte. Maal rakkatte? Daqiiqaa 90 guutuu. Dhibba takka homaan taane maal rakkatte? Akkasitti kana fudhachuun nan rakkadha qashtii ko. Daqiiqaa 90 teessee ilaalte amma maaki. Shuguti. Oi. Daqiiqaa 90 guutuu teessee ilaalte kwaasi. Dhibba takka silaatti daamee daran cafacafaman. Ummata Manchester jedhamu kana. Eenyu gasheesh. Maqaa isaanii hin beeku. Daddy gaafin maqaa otoo shamaddadiin daggafuun jedhamu. Dura maqaa shamaddadu. Nama lamaan galchin nama gisee takka galchan qofan laale. Kan Manchester keessa Rashford fi Martinez tu galchan. Uma malee uffatanii girgirrii uumuun maal godha nama gachuu otoo hin beekin. Girgirrii taata.
Atoto Manchester anu kanaafan jedhe bara atoto Manchester moyeeyyu maallee Manchester uffattee dhufte. Ande maalifin no an Arsenal duraan man jaaladhaafi garuu ilaalle xiqqoo bika wayii deemeti malee eenyu akka galchee maal kana dubbachuu nama dhibaati. Ishi kan Manchester kan gashi maarit ani ni ilaalle garuu ni ilaalle. TV maniti commenti jalatti kun wayimu jira. Fona da komiti. Post goda meta agarteeti maali? Baachu amma kana fuqata yasfallegam lazii ta'a. Tu walla hundara muudi namarra qabachuu fedha. Maali ati mama unno go. Kayamba adabame jechuun mooyeme. Anatu mooyeme. Maalidha? Anatu. Nekke sifata'u. Sifata'u maalidha nasi mooye? Aye maali adabbiin kanke. Maaliyaa kan akkas baasiiti akkas godhiiti lafarra gati. Ne wallahi je. Wallahi laasi. Lammaffaa moo sirba malkaamuu Xabajjee bantee sirbita. Sadaffaa safuuna na jajiin. Safuudha kun sirbi malkaamuu Xabajjee safuudha. Safuudha naafi. Maaliif? Wanni hin barbaanne anaaf safuudha. Ara lakki safuu kana maqaa biraa maqaa baay'eetti kennitanii rakkannee nuti. Waan hundumtuu safuudha. Ani bara jechuun ani kuni kiyyara waan kiyyala waan hin barbaadu jechuu tokko akkas ta'e fudhadha. Sigalee akkas garuu sirba yoo barbaade maratiin sirba malkaamuu Xabajjee naabanii yaa sargishii latti tirriif darsoonyaan isa jedhu sana. Dhaga'een jira waan hundumaa. Kaayyee sadaffaa. Waan hundumaa dhaga'een jira shi. Maal dhageesse? Dhaga'eera eessa akka oltees natti himameera koomentii irrattis rakkoo hin qabu. Dhugumaree kun maal? Turudha. Arraa miti erga labbatamtee jirta. Juun taa'ee gataate turte si galabbatee banan. Galatuun akkas gilsii natti munkee ati nama guddaa waan taateef namni biraa utuu ta'e iddoo lama taphata. Ati nama biraa utuu ta'e iddoo lama taphata. Asiis goobazii qoonee qoonjoodheetu achiis deemee goobazii qoonee qoonjoodha. Ati garuu nama gaariidha. Goobazii. Gangaladhu qashte. Sadaffaa deemee gangaladhu maadisha. Gaa'is laphee tokko afuraffaan qabu. Sadaffaa sanarra na jijjiira. Jijjiiru. Jeneraal koonuma jirta. Jijjiiru. Gaa'is doonaatii tokko naa kenna. Doonaatii tokko. Doonaatii tokko naa kenna. Ati amma nama Burji Khaliifaa si garsiisuu dhabde. Miskiina wallaati. Miskiina. Farisko Galatoomiyaa dhoko. Mangisti. Guys amma Fariso boss. Ni jira wallahi. Ani nargine ga. Kashti ko ani nargine deemina qaxxaani bannaati. Aye maal. Nada. Injenneen siyaasa hin dubbanneen. Siyaasa la kullaan. An kiyyan dubbadde. Kiyyan dubbadde. An kiyyan dubbadde siyaasa dhiisi. Akkas baaldii qabadhu ta'e jechuudha. Baaldii keessatti akkas gali yeroo kudha. Gizee meeqa? Ayyoo. Kan mirga kee dhiibu. Ajjeesin gaddiini kan mirga kee dhiibu. Rakish na ajjeesani guys saati dhuma na eega. Saati dhuma. General. Thank you so much. Do that again to me. Hey, do that. Taka. Rakish taka. Give me that ticket. Taka tala. Na oro Messi. Gali sirriitti.
Takka bishaan xiqqishumatti naqee dhibee barsa. Teestaadhaan gali maakii teestaadhaan. Wayii uffata Arsenaal. Teestaadhaan sirriitti hin galchu taanaan foon haadha gomaadha. Takka teestaadhaan sirriitti gal. lama sadii gal. afur amma kun bonna waliin hin teebbuun. Kun amma waliin de. Gali bara. Naan sabboontu Oromooti bara. Gali bara. Afur. Du'e. Meeqaran jira. Awwaalcha dhufna. Afurirra jirta qashi. Awwaalcha dhufna. Kuni jecha diinaati. Takka diina. Gal. Ayyee meeqan jira. Afurirra jirta. Sagaltu siyaaf. Shan. Ja'a. Torba. Saddeet. Sagal. Gali. Ayinu. Maal akka bishaan jalatti dhugumaan raachatu ta'e gaafa ijoollee. Maal akka bishaan jalatti. Fatteedha. Amma booda akkas afaan banuun hin danda'amu. Kabaja kee eegite sirriitti qaxxaan. Gali. Meeqan jirayyee? Sagal. Kudhan atileen kanuma keessa galtashi. Akkuma shankoraa intini godhanii. Hin barreen habartuu. Akkuma maastiqaa yeroo intiniin keenya mi'aan keenya yeroo dhumu xuuxanii nu gootu. Dubartoonni akkasii baay'isee. Amma booda kosturre jechuudha. Adirraan eegini dargaggoo jabeessi ofiin dagatii alaabaa nyaara sirbaa jala qeerroon. Sitti akkas jedhi. Ayee bocharree deem. Qixaatii sadii natti mi lammaffaan maali? Lammaffaan ni gangalatta. Adabbii keessan naqe kafeete filatta akkuma reefu adabbii keessan eetetti. Ni gangalatta waan hin taane sun ta'e adabbii keessan si galchaa ni filatta jechuudha. Guys, naawwi tokko. Tokkoffaa immoo sadaffaa na faarsita. Maal kee faarsama? Deem bishaan fide takiin gangalan. Maakii baay'isnee yoo hin gangalattatis kana beekadhu. As biratti waan tokko jira. Waan ofii qaxxaamne ilaa. Waan ofii qaxxaamne hin gadasiifne. Nana geeffadha as biratti. Annama hunda akkanumatti wanni jira. Waan fi adabamu sadii siqanna sadiin keessaa filadha. Atis naa kan inni filadha dhumatti dubbii. Rakkoon qabu. Kana keessan gashiin sana keessan gashiin naan hin jedhin. Amma na dhaggeeffadhu gudraa na dhaggeeffadhu. Bishaan keessa na galchitee miti ambisiraa akka fayyaati atis deem bishaan keessa galisiin jee ture. Maal itti na filachiiseette. Yoo amma ati immoo si namoote gangaladhu naan jetta akka keetitti miti adabamaa jiru filannoodhaan adabamaa jirra wanti filadhure. Akkoo nan siin filachiis. Anis hin filachiis. Kana finaan. Maali ati bara akkanan lafarra na gangalchuu kanarratti hedduu tokko inni jette. Rakkoon jira. Maakii dhagaye. Kana filannoo keessan gashiin sana filannoo keessa gashii jechuun dandeessu. Kana beeki. Asiba waan takkaa namni na adabee hin beekne ifaan adabuu barbaadda. Kun sirrii miti ree. Yeroo meeqan gangaladha? Yeroo mashaan gangaladhu an sitti hin jabaadhu. Ani ilma Oromoo tokko itti hin jabaadhu. Shaanuma si haa ta'u mee? Sadii. Afur. Kuno laabda. Amma walitti nakaa taappiin iyyuu 2,000 oli. Na dhaggeeffadhu as biratti. Amma walitti himna.
Kuma nama mallaqa ta'a. Okay, amma adabamtee didi booda gisee karaa kee irra ga'u 2,000 goona. Okay, araadaa'u. Okay. Natti mishaada beeke. Bishaan keessa seeni tokkoffaa. Lammaffaa natti. Gurra qabatta. Wallahi. Akkanatti miti akkan akka barumsaa gaafa barumsaa san. Sadaffaa natti. Sirba Alii Birraa akkasitti tole keessa tokko wallisi. Afaan Oromoo, hundee Oromummaa. Afaan Oromoo, hundee Oromummaa. Kallacha tokkummaa, hundee bilisummaa. Barnoota, ammas barnoota. Kana kaa'uu qaba kaayyuun Oromoota. Barnoota, ammas barnoota. Kana taa'uu qaba kaayyoon Oromoo. Karaa mana abbaa gadaa eessa? Taaqeen galmasaa jajjabeessa. Taa'een seenaasa babareessa. Taa'een seenaasa babareessa. Naqaa jirtaa. Ani? Hayyee itti fufi. Karaa mana abbaa gadaa eessa? Taaqeen galmasaa jajjabeessa. Taa'een seenaasa babareessa. Taa'een seenaasa babareessa. Asabaloo gurraa malee karaa mana abbaa gadaa waaqamoo namumaa. Waaqamoo namumaa kan seera jalli gaa'isa shara jedheni. Mani Nasree yoo baname ni yaadachiisaas jalatti hanqa inni banutu wanni jechuun jira. Okay, adabbiin kee maali? Questii duraan nan ilaala. Nama qabda masalee. Nama hin qabu na adabe na himadhu. Nan sodaadhe. Maali sodaatu qabdu? Dhugaas immoo hin xaraxariis immoo. Yaanaan tokko. Naayee. Lammaffaa immoo ayyalaalatu sirba jettee. Maali itti nasaa fi barreeffamni kee dabaree jira. Na dhagaye qashtiiko. Okay, borutti darbe gargaarsi barreessime. Maaliifoo sababni? Okay, sidagootti jira. Ayyalaalatu shaagee ayyalaalatu akkas. Of akkas gochaashi qashti. Dhageeffadhaan asirratti waan tokko nisima waan takka gabaabaa takka nisini maaliif nisini barumsa isiniif ta'a jeeteen isinima malee ani nama arraba sodaatu miti. Isini galee nama guyyaa guutuu arrabsamaa ol nafxanyaanaan takka sodaadhee arraba namoonni jiru garuu barumsa isiniif taati jeeti waan deddeebiit. Akka raachuu jaalattan taatanii namni na arrabsitan. Takiin namni akka ana jaalatan taatanii raachuuf raanatee akka na deeggartan taatan dheexanii raachuu arrabsan dhugaa dubbachuudhaa fi isin jidduutti seentan akkumatti haftan maaliifi namni Oromoo tokko nama lamaaf ilaalcha tokko qabaachuu qaba. Isin galee miti ana jaalattee takiin isa arrabsu isa jaalattee ana arrabsuun kuni sirrii miti. Kuni barumsa isinaa ta'u sirrii miti kun. Ilmi Oromoo namni Oromoon tokkummaa jechuun kan akka gantummaatti deemtanii akka gandatti deemtanii achi reetan kun sirrii miti. An gantummaa hin jaalladhu. Nama akkasii bilookiin mana keenya jalaan fixaa jechuudha. Nama gandatti hirkatee akkana hin jaalladhu please. Okay? Kuni barumsa isinaa ta'u nama ilma Oromoo tokkoon inni ilma Oromooti. Anis intala Oromooti. Nu lameen jidduu seentanii immoo jechoota achi is akkasetan sirrii miti kun ni fokkota waan kana sirriifadha kabaja waliini nama Oromoo tokko jidduu seentanii walirchiisuudhaaf hin barbaachisu kun isin galee miti maaliif nama
achi dhufanii arrabsan jee blooking godha akkasitti yaadu saniifuu waan akkana kan isaa maal qullichi jettatee saniifuu tokkichi keessan isa deeggara isan jaaladha ati akkana raachuun hin jeen ati maarree hin jeen isa tuffata isa maarree isa nama Oromoo tokko waliin lolchiisina nuti kabajee waliif qabna nuti waliin lollu isinigalee nuti hedduu wal kabajna akka malee wal kabajna isinigalee miti hedduu wallahi laazim an raachuu akka malee hin kabajna isa qofa osoo hin ta'in nama hundaa wal qixan kabaja wal qixan jaal tokko irraan garuu wal qixa kan hin taane isa sirriitti wal beekna isinigalee miti kanaas biratti sirreeffadhaa sirrii miti ati namni gisee waan sirrii haasa'u qullichi jeerre kanaafuu kuni gandummaa akkana ilaalcha bada akkana ilaalcha kana firraa baasate ilaalcha tokkummaatiin qotta bifa gorsaatiin namaaf waa barreessaa malee bifa gandummaatiin waa namaan barreessina galatuumaa isin jaaladha hunda keessan okay adabbiin kee maali Bakaaf kanaaf ati bar nama guddaadha ba amma nama guddaa I commented research. Akau bersenting. Nak jadi walis tu mani berarti garu walis ni apa isat nanjan. Ani beri tu walih hendak give fadu sama fi tangkap juga seakan walih dah give. TikTok kira aman nama walih sumi ambil cuma nama walih rat serbu walih yang zebe male. Tilas mara walih aku si samu kisah kabat asuran tu. Thank you Manggis. Amalnya nama tu?